Abbaa Gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuutni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an osoo hin ajjeefamin waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka karraa jaamu qubatanii akka turan beekameeti jira. Haa ta'u garuu mootummaa Itoophiyaa ajjecha abbootii gadaa karrayyuu kana qaama shanee jedhamutu ajjeese jee oduu sobaatiin nama burjaajessaa turus boodarra garuu Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa qorannoo geggeessin abbootiin gadaa karrayyuu kun qaama mootummaatiin ajjeefamuu isaanii mirkaneesseeti ture. Akkasumas miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ta'e obbo Angaasaa Ibraahim abbootiin gadaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamuu ragaa baheeti ture. Ajjeefamuu abbootii gadaa karrayyuu kana sababeeffachuudhaan iddoo tanaa waggaa tokkoffaa ajjecha abbootii gadaa karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee jila gadaa isaan waliin turan 14 irratti raawwate yaadachuuf qophiin yaadannoo taasifamaa ture rakkoo nageenyaatiif jecha akka achi dabarfame qopheessitoonni himaniiti jiran. Ajjechaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa 1922 yookiin muddee 1 godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo karraa yookiin mootummaa jedhamtu raawwatamuun isaanii yaadatama. Waggaan tokkoffaan ajjecha abbootii gadaa kunis kamisa har'aa waggaa tokko guuteeti jira. Haa ta'u malee qopheessitoota sagantaa kanaa kan ta'an keessaa obbo Jiloo Boruu Hawaas akka jedhanitti guyyaa isaan ajjeefamerraa saganticha qopheessuuf yaadne ammas aanaa keenya keessa rakkoon nageenyaa guddaa waan jiruuf guyyaa yaadannoo kana achi dabarsineeti jirra jedhan. Ajjechaa komii guddaa kaasee ture kana mootummaan jalqaba akka hin raawwannee fi humna shanee inni ja'untu raawwate jechuun ibsa baasee kan ture hoggaa ta'u ergasii aangawoonni mootummaa keessaa fi boodas qorannoon Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa taasisee humnoota mootummaatu gocha kana raawwate jechuun ibsaniiti turan. Ajjechaan kun muddee 1 godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo karraa kan mootummaa jedhamtutti raawwate. Ajjechaan kun kan raawwate naannoo uummanni karrayyuu sirna gadaa itti geggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ture. Wallagga Bahaa aanaa Kiiramutti namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii kaan ammoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun rakkoo hamaa keessa jiraachuun gabaafame. Akka gabaasa BBCtti haleellaa Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi naannoo isiitti raawwatame lubbuun namoota nagaa hedduu dabruu fi kaan qe'ee irraa buqqa'uu jiraattonni fi aangoonni mootummaa himaniiti jiran. Finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa haala argameef beeneensu kanneessaa ta'een ajjeesanii jiran kan jaan qondaalli bulchiinsaaf nageenya aanaa Kiiramuu BBCf ibsa kennaniiti turan. Namumaa waliin nyaannee dhuynuutu deebiseen waraana kan jaan qondaalli mootummaa kun ergama isaa hin beenu dhimma daangaa fakkaatee gaasanii tururratti geggeeffamaa jira jechuun haala amma aanicha keessa jiru kan himan aangaanicha erga ijoollee fi maatii isaarraa addaa bahellee torbaan ol ta'uudha dubbata. Jiraataan aanaa Kiiramuu biraa yaada BBCf kanneen akka jeetti haleellaa kanaan lubbuun namoota hedduu dabruu himuudhaan qabeenyi akka jiruun gubachaa jira. Daa'imman haadholiitii fi manguddoo dabalatee buqqanii rakkoo keessa jirru hamaadha jechuun mootummaa fi qaamni namoonni itti dhagamu akka birmataniif gaafatan. Waggoota lamaan dabran keessa yeroo garagaratti haleellaa humnoonni faannoo Amaaraa geggeessanii namoonni nagaa baay'een ajjeefamanii qabeenyi uummataa barbadaa akka ture gaafamaati ture. Mootummaan humna dabalataa erguus hanqinni jiraachuu kaasuun finxaaleeyyiin Amaaraa dursanii da'oo qotatanii eeggataa waan turaniif karatti rukutanii jaan qondaallichi bulchiinsaaf nageenya aanaa Kiiramuu kun dabalataan godina Horroo Guduruu aanaa Abee Dongoroo Jardaagaa Jaartee Hagamsaa fi Wallagga Bahaa keessa ammoo aanaa Giddaa Ayyaanaa Gandaalee jedhamurraa garee hidhataa kun humna dabalatee itti bobba'aa akka jiran jiraattonnii fi aangawoonni aanichaa yaaddoo qaban himachaati jiran. Kaayyoon jara kanaa uummata nagaa buqqisuudha kan jaan qondaalli mootummaa namootuma nagaa afaan Oromoo dubbatan ajjeesanii qabeenya jalaa barbadeessanii jee. Itoophiyaan ammas Oromiyaa keessatti marii karaa nagaatti balbala cuftee jirti jechuun ABO'n ibsa baaseeti jira. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo 29 bara 2022 baase kun mootummaa Itoophiyaa kan muummee ministeera Abiy Ahmadiin durfamu torbaanota dabran keessa karoora Oromiyaa keessa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu geggeessaa ture kasaaruu dheeme. Haaluma kanaan imaammanni mootummaa Itoophiyaa kun yeroo ammaa karaa lamaan hojiirra ooluu kan ibsi ABO'n inni duraa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad haleellaa qilleensaa namoota nagaa fi qabeenya barbadeessuu irratti xiyyeeffatuudha ibse. Inni lammaffaa sirnichi ammas ajajoota naannoo keenyaa jidduutti wal dhabdee facaasuuf kaadirootaa fi mararfattoota isaa abbaa gadaa yookaan jaarsolii biyyaa gara godinaalee Oromiyaa adda addaatti erguu eegaleeti jira jeebsichi. Jaarsoliin biyyaa kanneen sirnichi waamicha jiddu seentummaa hawaasni addunyaa sirrii ta'ee gufachiisuuf itti fayyadamaa jira. Kana gochuudhaan sirnichi gadadoo hamaa uummata irraan gahaa jiru beekamtii dhoowwatee jira jechuun ibsa baaseeti jira ABO'n. Kana malees yoo adeemsi amma jiru itti fufee gara maalitti guddachuu akka danda'us dandeettii sirnichi wal dhibdee humnaan furuuf qabu yoo jiraate xiqqaadha jee ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun. Waggoota muraasa dabaran keessa ABO'n masaraa kiiloo 4 to'achuuf lola bal'aa geggeessaa akka ture yaadachiiseeti jira. Rakkina Oromiyaa keessatti mudateef beekamtii kennuu fi furmaata sirrii ta'e dhoowwachuun baay'inaan dandeettii sirnicha kiiloo 4 keessa turuu murteessu. Rakkina Oromiyaa keessatti mudateef beekamtii kennuu fi furmaata sirrii ta'e dhoowwachuun baay'inaan dandeettii sirnichi kiiloo 4 keessa turuu murteessuu keessatti gahee wal hin madaalle kan Oromiyaan qabdu irraa kan madduudha jee. Mootummaa Itoophiyaa bifa kamiinuu mariidhaa fi araaraaf qophii miti kan jee ibsi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kun Oromiyaan madda humna siyaasaa fi dinagdee mootummaa Itoophiyaa guddittii waan taateef muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad Oromiyaa keessatti marii godhamu kamuu akka waan hunda dhabuutti xiqqeesse ilaala jee. Lola kaabaa biyyattiitti naannoo Tigraay waggoota lamaaf geggeeffamaa ture gara mariitiin xumuruun kan Oromiyaa ammoo waraanaan xumuruun itti deemuun faallaa nageenya biyyattiiti jee.
Kanarraa kan ka'e haleellaa waraana uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiruun sirnichi humna addaa Amaaraa fi milishoota faannoo naannoo Horroo Guduruutti irra deebi'ee ramaduudhaan Amaaraa fi Oromoo jidduutti dhiiga dhangalaasaa akka jiru ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga ammaatti jeequmsa hawaasaa kiiloo 4 qindeeffame kana of eeggannoodhaan hammeessuu irraa qusatee akka jiru ibseeti jira. Ibsi waboo kun nageenya waraana biyyattii keessatti fiduu yoo barbaadame haal duriiwwan qabxii 4 qabu tarreesseeti jira. Tokkoffaa irratti uummanni Oromoo harki guddaa waraana bilisummaa Oromoo kan deeggaru ta'uu fi muraasni ammoo sadarkaa adda addaatti sirnicha walitti dhiyeenyaan hojjetu. Haala siyaasaa har'aa keessaa gara tokkotti daangeffame keessatti biyyattii keessatti qaama sadaffaa walaba ta'een argachuun hin danda'amu jee. Lammaffaa irratti hooggantootaa fi mariisistoonni keessaa fi alaa naannoo wal dhabdeen keessa jirutti imaluun daawwachuu qabu jee. Sadaffaa irratti adeemsi giddu seentummaa bu'aa qabeessa akka ta'uuf qaamoleen sadaffaa walaba ta'aniin ilaalamuu qaba. Yoo kana hin taane waliigaltee Asmaraa adda bilisummaa Oromoo fi sirni muummee ministeera Abiyyi Ahmad jidduutti taasifame fashalaa'ee irra deebi'uu ta'a ibsi. Afraffaa irratti waliigalteewwan jiddu seentummaa raawwachiisuuf wabii ta'uu kan danda'an qooda fudhattoota idil addunyaa qofa kun daandii murteessaa tokkicha qofa akka ta'e ibse akka idil addunyaatti illee hojiirra oolmaa isaaf wabii ta'uu kan danda'an qooda fudhattoota muraasa qofa jee ibsi waboo kun. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaatiif bana geggeessaa jiruun qondaaltota PP fi hooggantoota waraanaa baay'ee booji'uun gaaffiif deebii taasisaa fi akka ture ibse. Hooggantoota PP harka waboo jiran keessatti kantiibaan magaalaa Najjoo obbo Efreem Tuuchoo keessatti argamu. Obbo Efreem Tuuchoo haasawaa isaa taasiseenis uummanni kaleessa waltajjii adda addaa irratti nu fakkaatu gaafa isin cabsitanii seentan kan dursee sirbe isaanii waraanni bilisummaa Oromoo akka seeraa International Convention baqattootatti nu qabee jira namoota dhukkuba sukkaraa qabaniifillee haala gaariin qabiinsa gaarii taasiseefii jira jee. Maqaan koo Efreem Tuuchoo Gootaa'een jedhama. Kanan dhabe bulchiinsa magaalaa Najjoorraa fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Najjoon ture. Anamma ogummaa maqaa yoon ka'e barsiisaadha. Barsiisonni irra ture. Garummoo profeshiniin ittiin eebbifame dhiiseen kan kantiibaa ta'ee hojjechaa jiru. Kana fakkaatu baay'ee jechuudha. Dhaabni bilchiginaa yookaan badhaadhina jedhamu kuni waraqata irra waan jiruuf wanti lafarratti amma argaa jiru garaagara jechuudha. Hundi keenya akka miidiyaa adda addaa dhageenyetti dullee keessa tajaajilaa namoonni baay'een akkuma dhaga'anitti badhaadhina waliigalaa badhaadhina maatii waan jedhutu jiru. Indiriizaaltii isaa yookaan gooliin dhumaa kana jedhamee yaadama. Garuu immoo haalli amma Oromiyaa keessatti argamaa jiru dhugaa kanarraa fagoodha jechuudha. Hundi keenya waan beeknu dhugaa kanarraa fagoodha. Kanaaf waan akkaataatti barsiifamuuf akkaataatti dubbatamuu fi bu'aa inni qabatamaan Oromiyaa irratti buusaa jiru garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef sabni kun uummata kana fayyadee dhiyaatu jechuudha. Akka dhuunfaatti garuu eeriyaa magaalaa bichaa keessa waan hin jiruuf magaalaa keessatti wanti biyyi guddaan dheengadda kan mul'ate jechuudha. Normaalii biyya kudha tokko ture keessatti wanti badaan miidhaa guddaan hin turre garuu moollaa keenyatti miidhaa guddaa argaa turre jechuudha. Aanolee naannoo keenya jiran waliigala Oromiyaa irratti waan jiru waan quba qabnu waan beeknu waan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf uummanni sirna kana keessatti qonnaan bulaa baay'ee kan miidhamu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa isin qindeessine kana fakkaata Anshamsuu